nutis abdiidhaan taap gochaa jirra. Ariyaa kiyya tokkotu naaf erge anis immoo hamma nama 9 ergeera. Invite godhaa jedha. Invite godhaa namarraa silkii fuuneefaa invite sana fayyadamne deemaa jirra. Galgalalleen gaafa galu hamma rafutti osoo laaqanas nyaannu osuma hiraata nyaannu hojjechaatuma as geenya. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Kanaan dura wanta kana fayyadamu osoo eeganiin dura nootcoin wayii ijoolleen naa erganii turani. Telegram irraa share naa godhanii turani. Birrii sii kaffala taap godhinaa jennaan amma carraa lammaffaa kana of jalaan dabarsu jedhee taap gochaa jira. Fi fedhasaatti haala isaaf mijataa ta'e uummachuuf guyyaa guyyaan yaalii olaanaa taasisama. Jireenya fooyya'aa jiraachuuf wal'aansoo taasisuun gufuuwwanii fi rakkooleewwan kallattiinis ta'e alkallattiin dhala namaa quunnamanis hedduudha. Rakkoowwan kanneen furuuf sammuun dhala namaa argannoowwan garaagaraa hedduu qoratee bira ga'uun firiiwwan uummanni miiliyoonotaan lakkaa'amu irraa fayyadamaa jiru hedduus galmeessisee jira. Addunyaa ganda tokko gochuun dinagdee fi hawaasummaan walitti hidhuu fi daldala ammayyeessuuf gumaachi teekinooloojiin qabus olaanaadha. Haaluma kanaan argannoowwan dhiyeenya addunyaa kanarratti mul'atan keessaa kan qorattoonni blockchain jechuun moggaasan wiirtuulee hojii garaagaraa keessatti hojiirra ooluun jijjiiramni argamsiisaa jiru haala saffisaa ta'een addunyaa wal falmisiisaa jira. Daldalli dijitaalaa namoota hedduuf gaaffii ta'aa dhufuu bira darbee adeemsa daddabarsaa faayinaansii sadarkaa idil addunyaayyuu yeroo gabaabaa keessatti kallattii jijjiiruudhaaf jira kan jedhanii fi akka carraattis kan ilaalan baay'eetu jira. Kanaanis dhaabbanni tajaajila ergaa fi odeeffannoo kennaa ture teelegiraamiin yoo kana daldala kanatti kan dabalame yoo ta'u namoonni hedduunis faayidaa dinagdeetiin argachuuf dhimma itti bahaa jiru. Dhaabbileen adda addaas tooftaalee airdrops yookiin saantiboota jedhaman akka kuufama yookiin paakeejiitti gallakkisuudhaan hawaasa biraan gahaa jiru. Taphoonni haaraan karaa teelegiraamii irratti taphatamaa jiran Hamster Combat, TapSwap, Notcoin fi kanneen biroon isaan ijoodha. Dargaggoonni karaa toora teelegiraamii isaanii dhimma itti namoota biyya keessa jirtan bichi moobaayilii keessaniin akka barbaadanitti hojjechuu dandeessu. Kanaan dura wanta kana fayyadamu osoo eeganiin dura nootcoin wayii ijoolleen naa erganii turani. Telegram irraa share naa godhanii turani. Birrii sii kaffala taap godhinaa jennaan amma carraa lammaffaa kana of jalaan dabarsu jedhee taap gochaa jira. Hojii kana ijoollee keenya baay'eedhaaf qoodeera. Garuu itti amananii hojjechuu hin dandeenye hojii kana. Isin immoo hojii kana kan isinitti himu na amanaati, itti amanaati, itti galaa. Yoo na amantanii itti amantanii itti galuu barbaadanii piroofaayilii koo jala teelegiraamiin ni jira. YouTube irratti immoo viidiyoo guutuu bal'inaan argachuu dandeessu waa'ee hojii kanaa jechuudha. Kanaafuu nama hojii kana hojjedhaa isin fayyadaa duubatti hin jedhina hojii sooshaal miidiyaa isaatii kana birrii akka kanatti argamsiisaa jirudha jechuudha. Nama tokko yoo affeertanii qarshii nutis abdiidhaan taap gochaa jirra. Ariyaa kiyya tokkotu naaf erge anis immoo hamma nama 9 ergeera. Invite godhaa jedha. Invite godhaa namarraa silkii fuuneefaa invite sana fayyadamne deemaa jirra. Galgalalleen gaafa galu hamma rafutti osoo laaqanas nyaannu osuma hiraata nyaannu hojjechaatuma as geenya. Hojii kana weebsaayitii adda addaarraa argachuu hin danda'amu. Hojii kana kan itti argachuu dandeessu namni keessa jiru yookiin namni biraa namni keessa jiru invite si godhee hojii kana yoo si jalqabsiisee qofa kan itti hojjechuu dandeessu jechuudha. Dhaabbileen teekinooloojii adda addaa tooftaalee airdrops yookiin saantimoota coins jedhaman akka kuufamaatti gallakkisuudhaan hawaasaa biizinesii keessatti qooda fudhatu ijaarrachuun karaa miidiyaalee hawaasaa bal'inaan gaggeeffamaa kan jiranidha kan jedhan ogeessa ICT obbo Abdiisaa Baancaa fi hayyuu dinagdee Dr. Guutuu Teessooti. Hamster Combat firii maarkeetii irra dhaqeera. Firii maarkeetii irratti gaafa jettu qaama ho'ifachaa jira jechuudha gabaatti ba'uudhaaf. Haganaa yoo gurgure namni maal yaada akkamii qaba? Haganaa yoo bite yaada akkamii kenna namni? Fiidbaakii fudhata jechuudha dhaabbatichi. Haganatti gurgurame yoo jedhe hagamii yoo gurgure na baasa. Hagamii yoo gurgure gabaa keessatti dorgomaa ta'uu danda'e. Tokkoffaa firii maarkeetii irratti listi gaafa ta'u birookarii filatee birookarii tokkocha irratti bahuu danda'a. Hojii kana ijoollee keenya baay'eedhaaf qoodeera. Garuu itti amananii hojjechuu hin dandeenye hojii kana. Isin immoo hojii kana kan isinitti himu na amanaati, itti amanaati, itti galaa. Yoo na amantanii itti amantanii itti galuu barbaadanii piroofaayilii koo jala teelegiraamiin ni jira. YouTube irratti immoo viidiyoo guutuu bal'inaan argachuu dandeessu waa'ee hojii kanaa jechuudha. Kanaafuu nama hojii kana hojjedhaa isin fayyadaa
duubatti hin jedhina hojii sooshaal miidiyaa isaatii kana birrii akka kanatti argamsiisaa jirudha jechuudha. Nama tokko yoo affeertanii qarshii hojmaataa dijitaleezeeshinii wal qabatan seera qabeessa ta'uu qabu. Kun ammoo nama dhuunfaa fi biyyaafis faayidaa qabaachuus dubbatan. Hojii hojjettarraa galii argattarraa mootummaadhaaf gibira kennuus irra jira. Mirga keessi eessisaa, dhaabbata keessi eessisaa, faayidaa keessi eessisaa jechaadha. Guddina teekinooloojiitti fayyadamuu fi bu'aa qabeessummaa isaa mirkaneessaa deemuuf dhaloonni beekumsaa fi ga'umsaa teekinooloojiin hoogganamuu akka qabus hayyoonni kunneen dhaaman. Dogoggorri guddaan hojii biraa dhiisanii isa hojjechuun dogoggora guddaa. Namuu itti seenuun dura dubbisuu qaba. Intarneetni jira, yuutuubiin, tuutooriyaaliin garaagaraa jira. Easy way to maniin hin jiru. Easy way to wealthiin hin jiru. Hannarraa kanaaf, malaammaltummaarraa kanaaf easy way to wealthiin hin jiru. Kasa kana dhaloonni beekee yeroo karaa telegiraamii yeroo karaa feesbuukiidhaan inbaaksii godhan yeroo karaa miidiyaalee garaagaraa liinkiitti ergan quunnamtii godhan if eeggachuun barbaachisaadha. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel.